eega anaa jecha isiin tumamte ta'e hin dhiisu qaba. Leelloon maan tana haakama jirti. Arraan tana dhugumatti leelloo hedduu takka tumamteeti. Guna bilbilanii viidiyoo silaalee jechuun dhahinaas hogguu laalee akkasitti namni naman dhoo hadiidhaan naman tumu. Barbareena naqanii na tuman jettee hanga tuman hin beekne uga. Viidiyoo irraa waraabee fi si hafuudhee itti geessee dura qabisuunis waa dhalaan caaltan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan teenya ta'uun irraa buqaatiin haga isin jechaa dhagaa deebinee dhufnee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessanii sunoo lamugaa leelloo eenyutu tume maaliif tumamtee waan joorre jechuudha. Faayoon akkamiin leelloo tumuu dandeessi? Faayoon leelloo akkamiin tumtee jirti? Dhugumatti faayoon leelloo tumuudhaaf maaltu ishee kakaase? Ajaa'iba! Dhugumatti ani faayoon akka gartee isin leelloo tumte online irratti argee social media irratti argee jechuudha. Kanaas ani viidiyoo sanii halilleen garree ture ganama kanan argee viidiyoo gartee isin leelloo tumte jaansanii ganama kanan argee yeroodhaaf ammoo yeroo isin na bilbiltu leelloo bilbiltee turte jechuudha. Ani hin garree ture jechuudha. Yeroo isin bilbiltu hin garree ture. Hedduu takka waan qalbii nama ibsati. Faayoon maaliif isii tumuu dandeessi? Sababni isin itti tumte dhugumatti gaa naaf isii jidduu hariiroo yookaan relationshippiin jirtu ni jirti. Akkas jechuun leelloo ani qaarii maddee hin jee malee fuudhee hin jenne. Faayoon leelloo akkanumatti hin tumne. Nama isii itti geessee gartee jala dalagee akka isiin dalagaadhaa galte anuu quban qabu isiin akkamiin beekuu dandeessi? Sababni isiin itti beekte jechuudha namaatu himeef. Mucaa gartee isiidhaa wajjin faayoodhaa wajjin leellootti geessisan jechuudha. Faayoo fuudhee leelloo geesse. Akkasirra danda'u jechuudha mucaan suni. Faayoo ofiisii jidduu rakkinni jiru yookaan dogoggorri jiru maali jee dubbachuurra akka gartee isiin faayoon miyyoo san tumtu godhuutu rooyyaa fi maqaa keeti jechuudha. Akkas jechuun ati dhiira jechuudha. Maal jechuu keeti? Waan akkanaa kana dalaguun anaatu leelloo jaalate malee anaan leelloo jaalatee miti. Leelloo tumuu maaltu fidi? Dhiira nama lamaa fi faayoodhaan na tume jette. Dhiirti tokko viidiyoo irraa waraaba. Dhiira nama lamaa fi faayoodhaa jette. Wanni isaan ol baasan jechuun viidiyoolee maranii dhugumatti viidiyoolee maranii ol baasanii jiranii viidiyoo sanillee numaan laalee garuu guutuu sidhaa jechuun viidiyoodhaan harki malee akka viidiyoo irratti ol baasan san bareedatti nama. Namni koo wal dura qabee barbaree itti naqee naman tumu. Garuu immoo ani faayoon ati leelloo tumteef isiin dhiisan. Akkas jechuun kiyya akkaanan gartee itti fufu na godhu jirta malee ati akkaanan isii dhiisuu gana godhutti hin jirtu. Wanni an faayoodhaan amma jiraate. Tiaan Suudaan mucaan gartee ibsaa jaaniin khaniifi fuudhee miyyoo tana akka isiin tumamtu godhe tokkoffaa isa sababa isaati dhageetiin jira. Bikka isiin dalagaa irraa itti raawwatu bikka isiin dalagaa irraa gartee yeroo isiin itti raawwatee galtu sanii bikka san maaltu si geessite? Tamam xayyib yoo beeytoo isaan lameen dhalaadhaa miti? Isaan lameen dhalaadha. Ati odhala royyaa ta'uu maaltu suuti? Fi khaniifi khagartee viidiyoo raabee waraabisanii fi viidiyoo raabee fi si hafuudhee itti geessee dura qabisuunis waa dhalaan caaltan. Isiin aarteeti. Akkasirra firaayyuun maalirra wal loltanii jettee bikkaan ani dalaguu tokkomtee bikkaan ani dalaguu ni beeksisanii. Maaliif natti hin fidin? Waliin nu araarsu maan shaakalin. Arraan tana dhugumatti leelloo hedduu takka tumamteeti. Hogguna bilbilanii viidiyoo silaalee jechuun dhahinaas hogguu laalee akkasitti namni naman dhoo hadiidhaan naman tumu. Barbareena naqanii na tuman jettee hanga tuman hin beekne uga. San booda immoo isiin faayoon aartee jirti ajjeesuu kaateewu. Khalaas raajuun eessi jira yaannaan mana san keessa rafuun jira. Namni haa wal godhatu malee akkamitti akkanumatti wajji galaa mana akkam jechuu keessan? Akkam jechuu keessan? Hedduu tokko waan nama yeessise. Ani maasii dhoysatti miti khaniin isiin wajjinoonii fi fuudhuu barbaadee jechuudha. Dhoysaa yookaan ibsaa sudaadhee nama tokko sudaadheeti mi khaniifiin isiin wajji galu jechuudha. Akkas jechuun kiyya isii aruusa godhadhee niqaa godhadhee osoo niifiin hin fuunes wajjin mana keessan galu.
ammoo faayoon aartee sitti leeteeti ati hoo maaltu si aarse? Ani taniin jedhu ibsaa jechuudha. Ati maaltu si aarsee mana ati maaltu si aarseetiin anis bara akkasuma garaan na gubatee jette. Akkasuma garaan na gubateetiin garaan na gubatee akka garaan na qabbaneessuufin faayoo fuudhee itti geessee jette. Ati maaltu si garaa si gubee? Faayoo irrattiin fuudhuuf deemaa faartii miti. Ati maal taate? Nama kaan irraa maaltu adda si godhe? Sababni ati nu gidduutti seentu maali? Tayyib garuu immoo akkuma ammaan tana gaafii takka malee nu gidduu seente kanti booda jechuudha. Anaa siriisuus hin jiru. Leelloo ammaan tana haakama jirti. Mana haakimaa geessanii jechuudha. Mana haakimaa ol naqeetiin ammaan tana viidiyoo tanaa haasa'u jira. Isaa baala tumte jechuudha faayaan. Namni koo barbaree nama naquu waan jira. Tamaan barbaree irratti hadiida jettee hadiida hangartee hadiida murattanii dhuftanii hadiida mataa keessa tumuun wal dura qabdanii qaaniidha. Sinis ilmoo namaati waan ta'eef. Maali? Yoon ifirra fuudhee maali? Yoon isirra fuudhee jechuudha yoon faayoodhaan wal ta'uu baannee naaf faayoo wal dinnee yoon ifi walii galuu baannee yoon isirra fuudhuu deeme maaltu isin galcheesi? Tayyib maaltu isin galcha? Anu akka isin gartee isiidhaan wal ta'uu dadhabneetiin rakkina ifi uumteef bira deemee faayoodhaan wal ta'uu dadhabneeti. Kaniifin amma naarraa bahee bikka dalagaa galu jiru makiinaa keessa kan hin galu jiru. Haala naam mijaa'initi. Waa hedduu dubbachaa jirti faayoon. Raajuun heerume malee hin fuune fuudhuuf hin deemu. Ani leelloo fuudhuuf itti heerumuu itti dhuftee garta. Akkuma gartee si fuudhe sanitti leelloosi ilmi dhiiraa gaarumatti nama fuudha malee namatti hin heerumu. Saniifuu itti dhufteetti rakkuteessa. Waan isin jiru kana jechuudha. Ani bikkaan hin jiru na beeyta. Anammaan dhufin. Achiin isii barbaada kutteefu amala kiyya na beeyta. Sirra dogoggora fiduu kan hin barbaadu ta'e jechuudha. Ani manatti hin sii dhufa. Situu mun barbaanne garuu si wajjiinis haadha ilmaaniiti waan taateef dandeenyaan if tasgabbeessuudha. Dadhabnaan ammoo cal jechuudha. Gabbee niin fuudhaan siin jee malee bara sanuu sababa tataayessuma. Maaliif hin fuunee fuudhii maaliigaa? Akka ta'u jirtu si akkaanan fuudhuuf jechuudha. Mana akkaanan cal jettee akkaanan mana keessa taa'us nan goone sambire dabartii. Eegaa nan beesi na dhiisuu hin dandeenye. Raajuu leelloo irraa hin hafu. Ani leelloo guntume inni leelloo ni fuudhaadha moo hogguunan leelloo tume raajuun dhufee na tumaadha moo akkaanan si tumuufi barbaaddeeti moo wannan siin jedhu afaaniin sii galu diddeeti moo sirraa bahuun kiyya sodaase fakkaateeti moo caljee ani viidiyoo illee torbaan tokko waraabaan jiru. Khalas waa hedduu na jibbisiifte. Jiruuma tanaa'uu jechuudha. Akkaanan tasgabbaa'ee na godhaa jirti. Akkaanan fuudhus tana godhu jirtu suma. Akkamiin namni nama tumu? Maaliif maal irratti isii tumuu dandeesse? Tamam afaaniin haasofne malee anaaf isii wajji galuu sanuu beektaasa? Tayyib yoonii fi kaniifin ani isii fuudhu ta'e isiin tumta jechuudha. Akkaanan waa hedduu wartee jiru nan godhin. Akkaanan waan nan yaanne yaadus nan godhin qaaniidha. Amala kiyyanii beekte jedhi yaada. Akka dubbii tana nam tokko hin dhageenye. Akka dubbiin alan baane akka namni dhageenye. Jeetiin cal jeetaa jira. Bikka dalagaadha. Kan ta'us akka malee hin ta'us dubbii fiddee jirta. Akkuma amma fidde kana jechuudha. Ni fitta. Jechuudha dubbii tana akkuma itti eegalte kanatti akkanuma ni fitta. Kana miti gaa haguru jiru. Gaan isin wal narkin jechuudha. Torbaan lama ni ta'a. Torba akka waan isii wajji jiraachuu. Anamma sanii miti yoo atimma isii tumtee jirta miti. Tamam. Ati leelloo tumtee jeetiin mana si dhufees tumuu qaban. Mana dhufuu hin wallaalle. Waan kana jecha hogguun walitti dubbachaa oolurra jeetiin caljee bikka dalagaa taa'u jira. Kun isii galu didee. Miyyoo tana jala hogguunanii miyyoo tana immoo bikka isiin itti rawwaate bikka isiin dalagaa irraa itti galtee jechuudha haara fudhachaa jirtutti boqonnaa fudhachaa jirtutti haara itti galfachaa jirtutti manatti itti dheeyxee raajuun si wajji jiraa jettee hojii galu jira jettee waa hedduu dubbattee jechuudha tumte. Ani isa sodaafis jechuudha leelloo fuudhuu dhiisu. Siifeen hima. Leelloo jechuudha
sisdaadhaaf amma isi tumtee jee leelloo fuudhannisu. Rabooda waan akkanaa hati deebitu yoo ta'e. Isa akkatti siin dhiisan seeyin namni jalqaba tarkaanfii irra fudhachuu barbaadu jechuudha. Mucaa ijoollee gartee ati dhiira si wajjin miyyoo tumte san irrattiin tokkoffaa tarkaanfii fudhadha. Ibsaadhaan beeka malee nama kaameeraa maree sin beeku. Nama ibsaadhaa wajjin gartee faayoo fi ibsaa ta'anii leellotu mana isaanii sin beeyne ibsaan immoo sin beeka. Mana keellee si beeku baadhu. Magaalaa tana keessa akka jirtu ni beeka. Ni fagaatti malee ni bubbulti malee ni baati ni baasa. Sin baasa. Garuu gaafa yeroon sirkadde. Uleen mi'aa uleetii fi hanga uleen mi'ooytuu fi bushooytu agartee isin leelloo tumtan sanii hanga faayoo leelloo tumte ani immoo gamamaan on eeggadhu. Ani namni isin dhalaadha. Isin dhalaadhaa ni aarte ati hoo maaltu si aarse? Naatumsi isin jette? Naatumsi isin jette moo? Maal sin jetteeti leelloo tumuu dandeesseeti faayoo wajjin. Akkasirra dandeenyaa walitti anaafisii walitti araarsu. Daddabnaan ammoo miyyoo sana namni nama tumuu osoo hin taane afaaniin jalaa hafii jettee gorsitee faayoodhaas tasgabbeessitee bira geessitee tamam osoo isii geessuun dura qaba jechuudha. Leelloon tasgabbaayi taayi hin jalan deemini gurbaa kana jaartiinsa akkana si gooti jettee ittiin himtu. Osoo itti himtee koo irra wayya ture. Isin miidhamsanii ati ton mallata. Namni kamitti hadiidaan babbaree nama naqee jetti hadiidaan mataa keessa nama tumu qaaniidha osoo dhiirti jirtu. Dhalaan okkoo wallaluu waan jiraate. An osoo faayoon qoftiin dhayxee dhala akkasii fudhattee jechuudha. Leelloo tumtee nan aarsitu. Garummaa wanni na aarsaa osoo dhiirti jirtu dhiirti akkamitti dhiirti dhalaadhaa wajjin deemtee dhala tumsiifti. Oguu akkasii ati dhiiraan siin jedhamu ati nama dhalaa gadiiti. Mootii dhalaadha oguu san. Maal jechuudha? Qaani safuudha. Isaan wal dhalaadha okay. Waan fedhan haa wal godhanii dhalaan dhalaadha. Firraa dhorkiti. Garummoo isin dura qabdanii dhala akkasiidhaa barbareen akka isin tiniitti gootanii sibiilaan akka isin mataa keessa tumtu qaama keessa akka tumtu walumaa maal jechuudha. Amma bikka tanaa dhukkubaa bikka tanaa dhaawamee namni beeku jiru mataan guututti hiita. Mataan guutuu hiitee jira. Bikka tanaa dhukkubaa qaama guutuu na dhukkuba jetti. Maal jechuudha? Sawu baraajuuttiin tumamee jechuutti immoo ani eegaaniifiin isii jecha tumame isin dhiisuu jecha jirti isiinis. Anillee hin dhiisu haadha. Eegaa anaa jecha isiin tumamte ta'ee hin dhiisu qaba. Namni tokko gatii walii kafalaa miree gatii naa kafalte jechuudha isiin. Faayoon ammoo haadha ilmaaniiti. Tarkaanfii gartee silaa barbaachiftu irratti hin fudhadha. Sani tumee osoo hin taane akkaan itti sirreessu naaf beekas faayoo. Kani nanuu caljee akka isiin miidhaa takka irra hin geenye jee unii fi mana keessa caljii taa'eenis nama dadhabdee hogguu quufee gabbahee sababa isaatii jecha nama tumee uumaa jechuudha. Tun koo waan nama ajaa'ibsaati. Torbaan 3 olii bar kan sirraa bahee jiru. Torbaan 3 olii kan hin caljee bahee taa'u jiru. Guyyaa tokko ol deebi'ee ati hamtuudha. Akkanaa siin jenne baricha tokko. Siin jechuufillee taa'uu jeetiin duraan. Siin hin jawuu jeetiin sammuu tiyya murteessee itti himee taa'u jira. Garuu ammoo ati ani si dhiifina maana dhiisu hidde. Takka nama kanatti, takka nama sanitti, takka kanatti, takka mootummaan, takka poolisaan. Ana daddabnaan jechuudha miyyoo miskiina manatti isii bakka isiin boqonnaa baatetti hidhaitee tumte. Qaaniidha kun. Tumuu taanaan maa kophatee hin tumin. Nama maa duula gurratti itti geeffatta. Baga leelloo tumte jechuu wayyaa miti. Nan dhagahamee jira. Faayoon haadha ilmaaniiti. Leelloo qaarimaatiyya. Wanni takka wanni isin naqe maaltu wanni takka wanni isin naqe hin jirtu. Waa hedduu akka isin haasawaa jettan hin beeka.
Raajuun leelloo hojii makiinaa keessa galu jira. Raajuun osoo inni fi kaan godhateen leelloo hojii galu jira. Ani koo sammuun na yaaddi. Nin bahe malee manarraa hin bahe malee sammuun na yaaduu hin dhaabne koo. Manarraa baanaan jechuudha. Jaalannee halas wal jaalannee jira niin qaadimadee anaa qaadimate isin nan qaadimanne. Namoonni tokko isiitu isiis si fuudhu deeman yan akkam jechuudha. Dhaalan isin leelloo akkamiin na fuute yan. Leelloo maal jetteen na fuute. Leelloo dhalaadha koo. Leelloo dhalaa waan taateef anaatu isii fuudha. Beelloo eenyutu uffata? Achiin nu haa ga'u bakka beellooti. Raajuun uffatee leelloo uffattee. Wanni takka waan nama oolchiisate. Na aarsuudhaaf akka isin na aarsuudhaaf jechuudha jechoota akkanaa kanatti akka isin fayyadamtan hin beekan. Ani garuu nama aaruu miti. Namoonni faayoo cinaa ammaan tan ooriyaa jirtan faayoodhaaf hin toltan. Isiirra akkaan miidhaa fiduuf deemtan isin. Isin immoo hanaaf haadha ilmaaniiti. Dandeenyaan wal nu araarsa. Dandeenyaan isii tasgabbeessaati. Ani immoo waan irraa barbaachisu niin godhaaf. Tasgabbeessaa. Garuu immoo leelloo ammaan tana duraanillee osoonii fi isii tasgabbeessanii leelloo dhiyeessanii ni dhiisa ture. Garuu ammoo ammaan tana eega manatti itti geessan. Eegartee faayoo leelloo manatti itti geessanii isii tumsiiftan booda anaa isii dhiisu hin jiru. Oolmeenni nanoof ooluuf hin jiru. Wullataa jechuudha. Wullataa jeniin. Galanni nan isiidhaaf oolu maaltu jira? Sababa kiyyatti tumamte qaba. Sababa kiyya barbareen itti naqamtee tumamtee akka nama gartee xaafii tumuutti akka nama xaafii fi garbuu qamadii tumuutti jechuudha. Feddeeti isin dura qabe faayoo qofaa miti tumte. Saniifuu waan akkanati jechuudha. Hedduu takka waan nan yeessate gamanumaanuu ibsaa siin dhiisan seen. Si sodaadheetiin usee sin fakkaatin. Si sodaadheetiin usaa sin fakkaatin. Si sodaadheetiin sin fakkaatin. Magaalaa takka keessa waliin jirra waan ta'eef si baasa qofa. Akkanatti nu suraa jiru. Maaliif karaa dandamee jechuudha. Akka itti dhaabbatu siin godha. Akkanarraa dhaabbatu siin godha. Nama aaree jiruuf ulee muree harkaan kaayu. Yoo akka dhiiraa yaadde. Maal anaan raajuun gowwaadha heerumuuf deemee taphate.